sadii amalatti fannu maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sada waaqa tokko ameen. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Kabajamoo abbaa keenyaa luba Saamu'eel akkasuma obboloota koo daakunoota armoolii abboolii biyya keessaas biyya alaas kan jiraatan hundumtuu karaa sooshaal miidiyaalee warra nu dubbachaa jirtan maatiin waaqayyoo bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam bultanii akkam turtanii akkam ooltanii maqaan waaqayyoo abbaa keenyaa har'as boris kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa ishee kan hin dagannee haadha keenyaa dubaroo Maariyaam kan galateeffamteef kan eebbifamtee nuuf haa taatu. Hundumti keessanii baga nagaan dhuftanii baga guyyaa qulqulluu Gabri'eelii qullubbii Gabri'eel baga geessanii. Nagaa guyyaan har'aa akkuma beekamu guyyaa guddaadha. Guyyaa itti qulqulluu Gabri'eelii warroota rakkatan bukkee dhaabbatee rakkina isaanii keessaa isaan baasee guyyaa sanaadha. Guyyaa sanatti yaadatama. Guyyaan sun maqaa isaa ta'uyyuu malee kan irratti yaadatamu gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya qulqulluu Gabri'eelin ergee guyyaa har'aa ijoollee nama sadiitu kakuu yookaan immoo xaa'otii isa jedhamu isatti hin sagannu jedhanii mootiin yeroo turee waamee bun sagachiisuudhaaf jedhu hin sagannu nuti waaqa nu uume waaqa keenyaa fayyisaa keenyaa isatti amanna malee nuti gonkumaa waaqa tolfamaatti hin sagannu jedhanii didani. Yeroo kanatti mootiin suni baay'ee itti haaruudhaanii loltuu isaa itti waamee abidda guddaa abidda bobeessee abidda sana keessa ijoollee sana buuse. Ijoolleen sun Anaaniyaa, Azaariyaa fi Misaa'el jedhamu. Seenaa mana qulqullummaa keenyaa akka ibsutti jechuudha. Yeroo kana ergamaan Gabri'eel yeroo isaan abidda sana keessa bu'anitti ijoolleen suni ijoollee xixiqqoodhaa hin gubanne. Ergamaan Gabri'eel duukaa isaanii eegee abidda sana keessa isaan deemu abiddi hin gubu ijoolleen nagaadhuma. Yeroo kana abidda sana keessaa kan naqee isaanii baasee waaqa isaanii jedhanii Gabri'eelii jechuudha guyyaa har'aa jechuudha kan yaadatamu jechuudha. Egaa Gabri'eeliin qulqulluu Gabri'eeliin akkuma faarsaa Daawit 127 sila yemmuu misbaahiin yeroo jedhamullee maal jedha? Ani fuula ergamoota kee duratti si faarfadha jedha. Fuula ergamoota isaa. Eessa fuula ergamoota isaa? Lafa mana qulqullummaa keetiitti siin sagada jedha. Lafti mana qulqullummaa isaatii irriba keessa qursii keessa dhiiftanii dhuftanii guyyaa har'aa dhaqeen waaqayyo waaqa koo waaqa jiraata dhaqee waaqeffadha dhaqeen galateeffadha jettanii dhuftan jechuudha. Iddoo kanattis waaqayyo koo gooftaa koo nan galateeffadha jettanii dhuftanii bakka kanatti Daawitis akkasuma jedhe lafa mana qulqullummaa keetiitti siin nan sagada siin nan faarfadha jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faarfata jechuudha. Ergamoota kee fuulduratti an siin kabaja siin faarfadha jedhe. Kanaaf egaa ergamaa Gabri'eeliin wantoota baay'ee hojjetee duraan dursee Gabri'eeliin lallabaa wangeelaa ture jedha. Innis maal ture? Waaqayyoo gooftaa keenyaa ergamoota hundumaa uumee edda uumee booda jalaa gar tokkotti gore. Yeroo kana ergamoonni samii keessaa maal jedhu? Hin shakkanidha. Heetuun uume warri kaan jedhan jedha. Hin uumenaan ergamaan Gabri'eeliin maal jedha? Bakka jirtanitti jabaadhaa dhaabbadhaa jedha. Bakka jirtanitti dhaabbadhaa jedha ergamaan. Yeroo kanatti warri kaanii abjuu taa'anii innaan jedha. Yeroo kanatti seexanni Saaxinaa'elii of bubbukossuudhaanii maal jedha jechuun ba'ee jedha. Anatti sin uume jedha. Isatu uume jedha warri kaan. Yeroo kana Mikaa'eliin immoo maal jedha? Ani si uumuu ati nu uumuu kee itti namanu jedhee inni immoo mormii kaasa jedha. Yeroo kanatti samaa irratti lolatu ka'ee seexanaa fi Saaxinaa'elii fi Mikaa'eliin wal loluutti ka'an jedha. Yeroo kana Mikaa'eliin immoo seexana gad darbatee jedha.
seexanni yeroo samiirra turte የመላእክት አለቃ ture ሳጥናኤል seexanni የመላእክቶች አለቃ yookaan immoo ergamoota hangafa ergamootaa ture jechuudha ሳጥናኤል jedhama maqaan isaa maqaa kabajaati sababa isaan gararraa jiruu fi yeroo waaqayyo jalaaf liqu anatu sin uume jedhanii yeroo sanaa kaasee egaa tibiitii kan isa guute jechuudha waaqa carraa argate sanatti fayyadamuu dhiisee akkuma Mikaa'eliin maatti jiraachuu mannaa anatu sin uume ani waaqa ta'uu qaba ani guddaadha gubbaan jira jedhee ol ofiisa of kakaase jedha kunis immoo maal irratti hundaa'a egaa ani beeka ani maganan gaa ani kanan beeka akkasiin jedhee namni gaafa hoofu immoo maaltu keessa akkas jedha tibiitii yookaan immoo of bukostuu jechuudha of bukostee jechuudha seetan yeroo sanatti yeroo kanatti lolli ka'ee lola sanarraanii ergamaan Mikaa'elii mo'ee gad darbatee yeroo sanatti ergamoonni baay'een raqiiqaan kan jedhamanii shakkanii biyya lafaa kana keessatti kan nammanidha yeroo kanatti afuurri yeroo sanaa maal ta'e inni kaan budaa ta'e inni kaan toshituu inni kaan qaalluu waan adda addaa ta'e kun amma karaa karaatti namarraa seexanatiyya barurraa seexanatiyya jedhu nama wallolsiistii nama hamachiistii wanta adda addaa isheen gootu kuni yeroo sana seexanoota warra abaaramanii gadi harcaasanaadha jechuudha. Xixiqqoon ishee kun isa guddaan isa waannaa namatu isa waannaa ta'e badaa nama godhatu inni waannaa jechuudha. Ishee xixiqqoon ishee namarraa nama joonjisitee lafatti nama rukuttee ishee kaan nama butuchiiftee ishee kaan abidda manatti qabsiistee ishee kaan dhattee gamada fuutee xixiqqi qootee of ajjeesistee waan adda hojjettu kuni warroota xixiqqoo seexana warra xixiqqoodha ishee. Warra beekatu jedhanii naani maqaa waaqayyoon beeknaan warra nan gubatti itti ishee sokkituudha jechuudha. Utuu isa waannaa ta'e garuu inni heeruudhati siin jedhasiyyuu waaqayyoon iyyuu fuuldura dhaabbatee ati mee dhuguma yoo ilma waaqayyoo taate mee dhagaa kana mee daabboo godhii ittiin jedhu. Yeroo qoreetti jechuudha. Mee dhagaa kana mee daabboo godhine jedhee qormaata baay'ee itti dhiyeesse. Dhalli namaa buddeena bichaadhaan hin jiraatu ittiin jedhamudha. Mee dhuguma yoo ilma waaqayyoo taate ofii kee of fayyise nuuni hin fayyise. Mee mataa keessarraa of gad darbadhu mee jedhu waan baay'ee ittiin jedhu. Inni egaa isa tibiitiin yookaan immoo of bokossee anni isaanii maal isaanii xiqqaadhaan. Angooftaan Yesuus Kiristoositti kunniin ofiin jedhee of kaa'ee isaadha jechuudha. Kanaaf egaa guyyaan irraa kabajaa ergamaa Gabri'eelii guyyaan irraa itti kabajamu jechuudha. Guyyaan itti akkasuma haadha keenya dubaroo Maariyaamiin nagaan siif haa ta'u yaa haadha Waaqayyoo ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha jedhee guyyaan itti dhaqee isheedhaaf illee sagadeedha jechuudha. Ergamaan Waaqayyoo guyyaan itti sagadeedha haadha keenya dubaroo Maariyaamiitiifis kan inni ijoollee sadan abidda keessaa baases guyyaa gidiraati jechuudha. Walumaa gala guyyaan gidiraa keessaa abidda keessaa ijoollee sanaa amantii isaaniitti jabaatanii waaqa isaaniitti jabaatanii akka isaan deemaniif guyyaan itti isaanii tiksee baasedha jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Ayyaanni immoo biyya keessaas egaa akkuma beekamu qullubbii hararii beektu isaan beekutu botarrafaani. Kanaaf akka gaariitti kabajamaa akka gaariitti ho'aa birriinsaas waan hundumti isaa guddaadha sababa ta'eef Waaqayyo isaanii wajjinis haa ta'u.